Dhaabbata SOS Children Village sagantaan Project Step Adama dargaggoota ogummaa hojii adda addaa qabaniif deeggarsa meeshaalee hojii taasise. Deeggarsi taasifames meeshaalee allumanattiin diban, meeshaalee hojii elektirikii, meeshaalee qulqullinaa fi meeshaalee ogummaa garaagaraa qarshii 300 waliin bituun dargaggoota 20f deeggarsa taasise. Dhaabbata SOS Children Village Itoophiyaatti Project Step Adama irratti bakka bu'aan qindeessa projektichaa obbo Ashannaa fi Sintaayyoo dhaabbanni SOS erga hundeeffame akka biyyattiitti waggoota 50 lakkoofsisu himuun akka magaalaa Adaamaatti erga eegalee waggaa 3 ta'u dubbatan. Bu'uuruma kanaan kaayyoon hundeeffama dhaabbatichaa harka qalleeyyii deeggaruu fi dargaggoota lafaa dhufootaan guddisuuf akka ta'e ibsan. Bu'uuruma kanaan dargaggoota nama 20f deeggarsa meeshaalee hojii adda addaa taasisu dubbatan. Dhaabbanni SOS Children's Village Itoophiyaa kaayyoo guddaa qaba, baay'ee qaba. Akka biyyatti already turtii waggaa 50 ol kan dalagaa turedha. Garuu akka Adaamaatti waggaa 3ffaa qabannee jirra. Sagantoota baay'ee dalagaa jirra. Dhaabbatichi SOS Children's Village Itoophiyaan akka biyyatti gara naannolee gara 8 irratti kan dalagaa jirudha. Akka Adaamaatti reefu akkasiin jedhe sagantaa lamatu already amma kan dalagamaa jira. Inni tokkoffaan asiin dura already bara darbe keessatti kan phase out ta'e ijoollee dargaggoota gara 4,000 irratti kan dalagaa ture. Already paakeejoota baay'eedhaan already ijoollee san address gochaa turre. Waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qindeessaa dhimma dhaabbilee siviilii hawaasaa obbo Geetuu Tsaggaayee dhaabbileen miti mootummaa hojiilee misoomaa garaagaraa hawaasa tajaajilan hedduu hojjechaa jira jedhan. Keessattuu gama barnootaa, fayyaa, qonnaa, hawaasummaa fi eegumsa naannoo irratti akka hojjechaa jirus ibsan. Kana malees dargaggootaaf leenjii kennuun hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Dhaabbileen miti mootummaa akkuma beekamu hojii gosa bal'aa irratti hojjetaa jirani. Gama barnootaan, fayyaa irratti, hawaasummaa irratti yoo jennu qaama miidhamaa fi eegumsa naannoo irratti fi walumaa gala gosoota emergency irratti ni hojjetan, IDP irratti ni hojjetani. Dhaabbileen miti mootummaa waliigala magaalaa keenyaa qonna irratti ni hojjetani. Gosoota akka magaalaa keenyaatti hojjetan keessa gosa 6 irratti yeroo ammaa bobba'anii hojjetan. Xiyyeeffannaan mootummaan kenne keessa rakkoolee hawaasummaa uummanni keenya qabu hunda rakkoolee hawaasummaa yoo jennu gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama dhimma dinagdee dubartootaatti irratti hundaa'ee deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa magaalaa keenya jiran dhaabbileen 52 jiranii akka magaalaa keenyatti yeroo ammaa carraa hojii namoota bal'aaf kennaa jiran jecha. Itoophiyaa keessatti hojii bal'aa hojjechuu himuun dargaggootaa fi daa'imman maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an jijjiiruuf irratti hojjechaa jiraachuu dhaabbata SOS Children Village Itoophiyaatti qindeessaan damee Adaamaa obbo Tamasgen Abbabaa himan. SOS በአጠቃላይ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል። keessumattu Itoophiyaa keessatti hojiiwwan baay'ee hojjeta. Hojiiwwan hojjetu keessaa fakkeenyaaf daa'imman maatii hin qabne kan nama deeggaru hin qabne walitti qabuun deeggarsa gootu taasisa. ሙሉ ድጋፍ በማድረግ ለቁም ነገር እንዲበቁ ማድረግ ነው። dargaggoonni deeggarsa taasifameefis gama isaaniin qaama deeggarsa taasiseef galateeffachuudhaan meeshaalee argataniin hojjetanii jireenya ofii isaanii fi maatii isaanii jijjiiruuf qophii akka ta'an dhaaman. Dhaabbanni SOS dargaggoota magaalaa keenya keessa jiran walitti sassaabuudhaan dargaggoonni aanolirraa ergamanii akka leenjii fudhatan leenjii interpreneuriin nu kennanii jiru. Akkasumas immoo giikood kan jedhu jechuudha. Dhaabbanni kun leenjii ogummaa itti fufsiisuu akkasumas immoo dargaggoo yuunivarsiitii irraa ba'anii hojii hin argatin isaan leenjii kana keessa seensisuudhaan akka gara hojiitti bobba'an nu taasisee jira. Dhaabbata SOS baay'ee galatoomaa jennaani leenjii nu kennanii achi leenjichaan booda immoo maallaquma hunnoodhaatiin meeshaa nu barbaannu nu gaafatanii meeshicha nu barbaannu san nu bitanii jiranu. Meeshicha san waan nu bitaniif SOSif galata guddaa qabna.